galgaluma keessan dhufee barbaadee dhufte akka hin jenne viidiyoon kaleessa hojjedhe jalatti koomentiin tokko maal jedha seetanii gaaffiidha. Waaqaaf haa galatu mana bakka lamaan qaba. Garuu meeshaa mana keessaa hin galfanne. Daa'imas nan qaba. Daa'imni koo galeedheetu na rakkisaatii jira. Anis immoo dadhabeetiin jira. Yaadni koo inni tokko mana kee bakka tokko gurgurii meeshaa mana keessaa mana isa bakka tokkotti guuttadhu galinaan jedha. Tokko immoo haga kanayyuu hin dadhabde waan ta'eef cakkanii waggaa tokkotti dabaladhuuti hojjedhu naan jedha. Kanarratti maal na gorsita yookaan yaada maalii naa qabda jettee jirti obboleettiin tokko. Kanarratti ana qofa miti kan deebisu isinis waan isinitti fakkaate yaadni keessan nama tokko qofa miti yookaan ishee qofa miti. Anallee na fayyada isinin illee walii keenya fayyada waan ta'eef please koomentii walii keessanii hirmaadhaati dubbisaatii irratti hirmaadha yaada isinitti fakkaate. Anis immoo kanarratti mana bakka lamaa qabdi meeshaa mana keessatti galfattee hin jirtu daa'imni galii jechaa jira isheenis immoo dadhabdee jirti yoo mana tokko gurguruu dhiisuu yaada jedhu kana akka naa galee fi haga nu badhin deebichi deebisuu yaada. Kanaafuu isin immoo wanti isinirraa eegamu yoo jiraate warri isinitti tolee yaada keessan isinis jalatti qoqqoodaati viidiyoo laayikii gochaa gaxumuraatti na waliin turaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jirra galata waaqaa baga nagaa taatanii baga jiraattanii jecha gamanumaanii gabaabsineetu yaada obboleettii kanarratti anis waanan jedhu jedha isinillee akkasuma jechuudha. እና yeroo tokko nyaatti afaan kaa'atu dadhabdi jedhan baay'ee dandeenyeetu keessuma mana madaamii keessatti jechuudha. Ofirratti hin argee beekaan isa kan baay'ee tokkobsa nama dhowwata bakka. Baay'ee nama jarjarsaa jara wajjin illee wal nama dhabsiisaa. Isuma hojii duratti dandeenya hojjennillee hin dadhabna waan meeqatu mogolee nama buusa. Dhuma irratti jechuudha. Na ishee kanarratti xinqaaqee gochuutii qabdu. Yaanni keessan akkaatamee pilaanii yookaan karoorri keessan akkasiin jalaa hin banne. Asis yoo dhufne kanan qaba sanan qabannee gaafa dhufnu mana keessaa immoo hirruu tokko waanuma ta'e wayii tokko wayi meeshaa mana keessaa ta'a waanuma ta'e wayii tokko gaafa arginu achi deebi'uuf yaada keenya keessa yaadni akkasii deddeebi'a jechuudha. Achi deebi'eetiin jaamuraas hojjedhee waggaa tokko hojjedheetiin waan sana sirreeffadhee dhufa inni waan akkasiitu nutti dhufa. Kanaafuu macarrashaarra yeroo geessan ofii gannoo qabaachuu qabdu. Sirriitti jechuudha. Maaliif yaadni nama baay'ee manca'aa obse nama dhowwataa jira walii galuu waan meeqatu jira. Ofirratti hin argeera waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu warri galuudhaaf dhumarra geessan of eeggannoo godhaa. Obse xiqqoo ishee qabaachuu qabdu. Maaliif durayyuu dandeessanii jiraachaa turtan waan ta'eef karoorri keessan akka wal jalaa hin dhoofne. As geessanii waan xiqqoodhaaf immoo achan deebi'a gaafa jedhamu deebi'anii gaafa dhaqan immoo achitti hafuutu dhufaa. Sababa kanaan jireenya nama meeqatu manca'a. Gaa'ela nama meeqatu dadhabachuudha. Waan xiqqoo akka waan nama manaa gadi ba'ee waan tokko akkasitti fuudhee ol deebi'utti of amansiisneetu biyya namaatti deebina. Achi keenya immoo ganaa karoora biraa keessa gala. Achi as deebi'uun hin ulfaata. Innaa waan akkasiitu namatti dhufa waan ta'eef warri waaqayyo isin gargaaree waan xiqqoo harkatti qabattanii karoora biyya galuu qabdan of eeggannoo godhaa. Ishee dhumaa sanarratti of eeggannoo gochuuti qaba. Gabaabseemaa yaada ishee kana yookaan immoo obboleettii mana lamaan qabaa meeshaa mana keessaa qofaaf jetti kanarratti wanti jechuu barbaadu waan harkatti qabattan tokko daftanii gurguruu yookaan gara maallaqa kaashiitti jijjiiruu otoo baattanii baay'ee bareeda. Maaliif keessattuu birriin biyya alaatii dhufe abbaanti saayyoo itti afshaalumee siistemaan qabate malee aniin beeku bicha naaf haifatu malee maaliin akka santuqan ittiin namatti kennan hin beekamu. Bubbeedha bakka. Bubbee namarraan taa'u hin bareekatu waan ittiin bitamellee bakka. Yoom akkas waan ta'e wayirra taa'een alatti baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Namarraan taa'u maallaqni. Kanaafuu mana bakka lamaa qabaachuun kee bareeda. Otoo immoo hamma kana sila waggaa meeqa akka achi teessee mana bakka lamaan kana ijaarratte sumatu beeka. Obsitee amma kanarra geesse manni sun boru gaafa gara biyya keetti dhufte garantii si ta'a waan ta'eef wanta sitti dhufu hin beektu boru. Kanaaf
meeshaa mana keessaa xiqqoo kanaaf jettee ani meeshaa mana keessaa akka xiqqootti hin fudhadha ifa manaa godha maaliif nuun fayyadu waan tokko nuun fayyadu baqa akkuma kaleessa isiniin jedhe sana tokko malee akkuma mana madaamii sana haraanii inni distii 35 cilfaan maankiyaan gaagaataan minaamin akkasii baay'ee tokko nama dabbara wanuma tokko nama fayyadu baqa qodaa cidaatii qabdu mataa ishee qabaatte jennaan baqa satu singaa jechuudha. Kanaafuu manni kee tokko keessa gaafa dhufti jiraachuu tokko immoo eegicha yookiin kireessuu dandeessaa yookiin hojii biraa keessatti uummachuu dandeessaa waa meeqa baqa abdii ol kaawwachuu gaaraantii qabda jechuudha. Meeshaa mana keessaa xiqqoo kanaaf jettee mana kee gurguruu otoo baattee obsitee waggaa tokko miti yoo baay'ate ji'a 3 haga 5 kan hin caalle obsitee hojii taattee meeshaa mana keessaa xiraatii qabdu wayii muraasa na barbaachisa kan jettu tokko bitattee gara daa'ima kee gara mana kee gara maatii keetti otoo galtee baay'ee tokko bareedaa yaadan akka kootti jechuudha malee waan qabdan daftanii gurguruutti hin ariifatina maaliif maallaqni namarra hin taa'u waan dhiqatu jira. Namni muka cittuutiin galagalee siin tuqun jiru. Muka cittuutiin jechuudha. Harka keessaan irra yoo jiraate malee harka irra jiru jedhamu immoo maallaqa kaashii yoo ta'e bakka baddan. Firfaareen qabu waan akkasii. Beektu miti bullee hin qabu jechuudha. Kanaaf mana kee harkaa baasuu irra obsitee dandeessee ji'oota nammasiin jedhe kana muraasa hojjettee meeshaalee xiraatii qabdu mana koo keessatti na fayyadachuu kana hin bitatta baay'ee. Salphaadha sun jechuudha. Ganaa mana keessa na gurgurtee meeshaa manatti galfachuurra achuma teessee dandeessee ji'a muraasa hojjettee isa argattee bitachuutu siif salphata. Inni akka gabaabumatti waan harka keessan irraa qabdan daftanii gurguruutti daftanii gara maallaqaatti jijjiiruun baay'ee tokko ulfaata. Isin galeera malee baay'ee of eeggannoo guddaa gochuuti qabdu jechuudha. Yeroo as keessan pilaanis bakka hoolaa karaa irraa badde beektu miti nama karaa jalaa badde yookaan jaama ulee harkaa fuudhan akkasidha. Hin ulfaata bakka baay'ee xiniqqaaqee barbaada. Isin gale miti umurii kee guutuutti jiraate hagam qabaatte yoo galte as keessee akkaataatti fayyadama isaa hin beektu taanaan yoomuu qalbiin sin taa'u yoomuu qalbiin jireenya keetti hin gammadu bakka inuma mancaata. Kanaaf isa kanarratti of eeggannoo guddaadha kan isin gochuu qabdan malee in ulfaata. Ijoolleen nuyi qimamoonni madaamii as deebinee biyya keessa jireenya keenya sirreeffannee masmara qabsiifannee jiraachuu jechuun persentii 100 nama muraasa. Kaan achitti deebi'ee achiin hafaa, kaan asitti rakkataa, kaan gaa'ela diigaa, kaan waan miiqa dhaba bakka waan miiqa. Kanaaf mana kee harkaa baasuu irratti hin jarjareen. Maaliif bakka 2 miti bakka 12 hin qabaatin sun siif ol ta'a. Yoo sunuu maqaa keetiin ta'e kan abdattudha yoo ta'e jechuudha. Kanaaf of harkaa baasuutti hin jarjareenii hin gurguriin mana kee jedhan. Jaluma muree mana kee gurguruu baattee ji'a xiqqoo ishee hojjettee meeshaa kee bitattee gara mana keetti galtee baay'ee tokko bareeda yaada kanan sii qaba. Bakkeen dogoggoriitti ijaaf qalbiidhaan na hambisa. Anis immoo sin caalaa beekee miti. Narra kan yaada bilchaataa qabdan kan nama gorsitanii nama deebisuu dandeessan hedduun keessan jirtu waan ta'eef please yaada keessan koomentii irratti walirraa hin qusatina. Bor kan keessan ta'uu danda'a waan ta'eef carraan kun namni immoo namaaf qoricha. Isinii galee akkasii warra haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufuutti lafa jirtanitti fayyaa nagaa ta'a. Gaaffii dabalataa qabaattanis immoo haga beekumsa kootiin na dhufaa. Yaa hagas maras immoo hin haasofne yeroo tokko naamma jettu waan ta'eef amma sagalee baay'eetu jira. Namnis immoo natti dhufa hidhee siqiqisnaan qaba waan ta'eef akkasii xumuree jira baay'ee.